wanjoo gabrummaa wagg mootummaan garboon fedaaleen eddoonii uummata Oromoo irratti wagga dheeraaf baatee jiru xumuritti gochuuf ilmaan Oromoo hidhaan hidhattee dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu baga gammaddan isiniin jecha rakkoo neetwoorkiif yookaan hanqina teeknikaatiif isinirraa baanee turre baga gammaddan isiniin jecha deebinee itti dhiyaadhaa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jedha. Namni kanaan duras qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gumaachu tokkollee hin godhini gumaachu godhutti jiraata. Yeroo kun hundaa'uun yeroo itti rafnu osoo ta'an yeroo itti dammaqne walumaanii xumura gabrummaa kana itti goonu waan taateef kanaafuu ergaan jajjabinaa hooggantoota keenya waan hoogganaa keenya sirras nu zardessi kanuma nuuf akeeka jajjabaadhaa fi wantoota xixiqqooni. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu kan daataa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibra Sottombooroo. Akkuma kanaan itti fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibra Sottombooroo gam tokko leenjisee eebbisaa guyyaa har'aa siraasa 24 bara 2021 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibra Sottombooroo magaalaa Nageellee lola ciccimaa kan diinaaf faasu kan sabaaf gammachuu gaggeessaa jira. Irraan seenaan sagantaa galattaan Suudaanii kan nuuf dhiyaatu faaruu hiriiraa eebbifamtoota Oromoo zoonii kibbaa Cibra Sottombooroo marsaa bilisummaa yookaan gara Finfinnee jedhu marsaa 11ffaatiin faaruun hiriiraa yookaan sirni faaruu hiriiraa nuuf dhiyaata. Kanaafuu eebbifamtoonni keenya sirna kana yookaan faaruu hiriira kana nuuf gaggeessuu fi dirreetti baanii mul'atanii jiru. Kanaafuu hanga xumura qophii keenyaatti obsaan akka hordoftan ammallee deebiin dhaamsi keenya sirna faaruu hiriira eebbifamtoota Oromoo zoonii kibbaa Cibra Sottomboorootti itti aana itti dhiyaadha. dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu qophiilee jaallatamuuf mimmi'aawaa wal duraa duubaan isin dhiyeessaa jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. jajjabe abdii sabaa gaachanaa fi abdii uummata Oromoo kan ta'an jajjabeewwan kun agarsiis garaagaraa nu agarsiisuuf jiru hanga xumura agarsiis kanaatti dhimmu kaayinaa ilaabilaameen daawwadhaa itti daadha. Hello. Yeah. Kia!
Jajjaboo gosoonni kibbatti biraan sochoon boora marsaa bilisummaa yookaan imala garfuun finne guyyaa har'aa sadaasa 24 barkoolmaa 21 sirna eebbaa irratti agarsiisaa ajaa'ibaa nu agarsiisaa jiru urgaa milkaa ilaa miilaan jaara rasaasni diinaa isin argatee rasaasa keessan diinaa hin dhabne jennaani jedhaanii nuuf eebbisa. deeggartoota fi jaalattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo cimtiniyyuu boguma badhaasoon guyyaa har'aa sadaasaa 24 barkoolamaaf 21 guyyaa eebba jajjabee Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddon Booroo marsaa 11ffaa marsaa bilisummaa yookaan imal gara Finfinneetiin ittiin isin ga'e ittiin nuun ga'e baggammadaan baggamman. Kan argaa jirtan kun sirna agarsiisaa jajjabee eebbifamtoota Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddon Booroo marsaa bilisummaa. हमने करा हम हिंदू ने देना दो बरों आप हमने